Yooyyaa akkam jirtu hordoftoota chaanala yuutuubii Sulxee Maanaaf. Nagaan kan koo qilleensa keessa qaxxaamuree bakka jirtan maratti isin haa qaqqabu. Har'as mudannoo jaalalaa waggaa 9 dura na mudate tarii waa irraa barachuu dandeessan waan jedheef kanaaf dirqamee isiniif dhiyeessuun yaalee hamma xumura viidiyoo kootti na daawwadhaan affeerraa kooti. Akkanumas warroonni haaraa taatan eegam chaanala Sulxee Maanaaf dhufaa jiraattan weelkaam anaa dhufuu baga nagaan dhuftan jecha sabskiraayib gochuudhaan maatii keenyatti dabalamaan affeerraa kooti. Gamanumaanis viidicha gaafa daawwattan laayikii fi hirii keessaniif sheer gochuun irraanfatinaa jecha barnoota kan koo kanarraa seenaa mudannoo jaalala keessatti na mudate kanarraa akka waa barattan abdiin qabaa. Gamanumaan gama barnoota keenyaatti kan isin dabarsu Anna Sulxaan Loleeti. Maqaan koo Effidiin jedhama. Kanin dhaladhee godina Wallagga Bahaa keessatti kan argamu magaalaa tokko keessatti ture. Abbaan koo daldalaa yeroo ta'u haati koo ammoo hojjettu mootummaati. Ani maatii koof mucaa jalqabaa yeroon ta'u anis ijoollummaa koo kaasee jireenya qananii jiraachaan ture. Dhalli namaa erga dhalateen booda jijjiirama agarsiisaa deema. Anis akkuma namoota biraa umriin kan koo barumsa seenuuf geenyaan mana barumsaa dhuunfaa naannoo keenya jiru tokkotti galmaa'ee barumsa koo tokko jedheen jalqabe. Abbaan koo meeshaalee waan daldaluuf waa'ee barumsa koof dantaa tokko waan kennuuf. Haa ta'u malee haati koo garuu kitaabolee adda addaa naaf bituudhaan barumsa kootti ni cimsaa turte. Anis kutaa tokkoffaa barattoota daree keessa jiran keessaa shanaffaa baheen bara sana xumure. Haati koos hedduu natti gammadde. Haala kanaan barumsa kootti cimaa adeemaa kutaa 7ffaa barattoota daree keessa jiran keessaa hundumaa dursuun tokkoffaan bahe. Eegasiin booda hanga kutaa 10ffaatti namni na dursu gonkumaa hin argamne. Haati koo hedduu natti boonte, hedduu naan gammadde. Haaluma kanaan qormaata biyyoolessaa kutaa 10ffaa qorameen qabxii guddaa galmeesseen gara kutaa itti aanuu kutaa 11ffaatti darbe. Haati koo qabxii ani barnoota biyyoolessaa irratti argadheetti gammaduun barumsa gahaa ta'ee fi haala gaariin akkan cimuuf jecha gara magaalaa guddoo godina Wallagga Bahaa kan taate Naqamtee mana eessuma koo taa'ee akkan baradhuuf achitti na ergite. Eessumni koo obbo Qalbeessaan nama baay'ee gaarii kan ta'anii fi anaan akka hiriyyaa isaaniitti nama na ilaalu, nama na waliin taphatudha. Anis akka hiriyyaa kootti waliin taphadhee haasa'a. Obbo Qalbeessaan ijoollee dhiiraa 2 qabu. Inni tokko Boonsaa yeroon jedhamu kutaa 7ffaa barata. Inni tokko immoo Hacaaluun jedhama. Inni ammoo kutaa 5 barata. Yeroo baay'ee ganna yeroo manni barumsaa cufamu boqonnaa koo baay'inaan magaalaa Naqamtee eessuma koo biratti waan dabarsuuf magaalaan Naqamtee anaaf waan haaraan turre. Ganni darbee birraan dhufee anis mana barumsaa magaalaa Naqamtee keessa jirutti tokkotti barumsa damee saayinsii hawaasaa yookaan sooshaal saayinsii jedhamu galmaa'uudhaan barumsa koo kutaa 11ffaa achumatti itti fufe. Barumsa koo waan baay'ee jaaladhuuf barnoota kootti xiyyeeffannoo guddaa kennaan ture. Ganama mana barumsaa deemee guyyaa immoo mana kitaabaan deemeen dubbisa. Akkasumas
yeroo manatti galu kutaa ciisichaa qofaa kootti waan qabuuf halkan amma sa'aatii 6 fi isaa ol ta'een dubbisaa yeroo hirribni na qabu kitaaba koo walitti cufee rafa ture. Guyyaa tokko amma sa'aatii 7tti dubbisee rafe ganama dafee hirribarraa ka'uun dadhabe. Eessumni koo gara kutaa kootti dhufee hirribaa na kaasee anis ariitiin ciree koo nyaadhee sa'aatiin mana barumsaa waan natti ga'eef ariitiidhaan qalamaa fi barruulee harka kootti qabadheen manaa ba'e. Manni barumsaa mana an jirurraa xiqqoo ni fagaata. Akkasumas yeroo sa'aatii irra dabarsanii deeman balballi mana barumsaa waan cufamuuf ol seenuu hin danda'amu ture. Anis ariitiin osoo balballi hin cufamin achi ga'uuf miila koo ol fuudheen fiigicha koo jalqabe. Kaayyoo koo barumsa koo waan jaaladhuuf humna koo ol baay'een fiiguu jalqabe. Akkuma xiqqoo fiigeen miilli koo dhagatti bu'uudhaan akkuma fiigaa jirutti fuulduratti garaa koodhaan lafatti kufe. Barruuleen an harka kootti baattadhee jiru hundisaa karaa na harkaa faca'an. Anis akkuma ta'een iddoo ciisuu ol ka'ee barruulee koo walitti qabuudhaaf ija koo susukkuumachaa ol jedhe. Yeroo kana ture wanti ani hin yaadne kan na mudate. Mucaan durbaa kan akka koo uffata mana barumsaa akka kootti uffattee jirtu tokko barruulee koo faca'anii jiru turan walitti qabdee hafteetta naan jette. Anis naasuu meeqan keessan galee barruulee koo harka kootti fudhachaa galatoome eeyyan ooleeraa ittiin jedhe. Isheenis barruulee koo natti laattee gara fuulduraatti gara mana barumsaatti ariitiidhaan qajeelte. Anis miila koo irraa dhukkubbii waan natti dhaga'ameef gadi jedheen harka koon iddoo na dhukkubee xiqqoo susukkuumadhee daqiiqaa muraasa booda ariitiin gara mana barumsaatti imale. Yeroo achi ga'u wardiyyaan mana barumsaa balbala cufuuf dafaa ol seenaa jedhee ijoolleetti iyyaa jira. Mucaan barruulee koo naaf laattes balbala mana barumsichaa ol seenaa jirti. Anis ariitiin mooraa mana barumsichaa ol seenee manni barumsichaa guddaa waan ta'eef barattoonni baay'inaan gara kutaa isaaniitti socho'aa turan. Anis gara kutaa barnoota koo seenee barumsa koo guyyaa sanaa hordofuun gara manaatti deebi'e. Halkanis akka amala kootti barruulee koo amma sa'aatii 5tti dubbiseen ciisicha koo deeme. Ciiseen taatee na mudatee yommuu yaaduu jalqabu akka itti kufeefan yaadee ofii kootti kolfuun eegale. Maal ani akkamittan kufa ija koon lafa ilaalaa hin fiigumoo jedheen of gaafadhee ofii kootti kolfe. Waa'ee mucaa barruulee koo walitti qabdee lafaa fuutee naaf laattee fuula koo dura dhufe. Mootummaan iyyuu yeroo rakkoo akkasii dafee nama hin qaqqabu. Kun eessaa dhuftee daftee barruulee koo walitti naaf qabde jechuudhaan barruulee walitti qabuun dura utuu anaan na qabdee lafaa onna kaafte ta'ee gaarii ture jedheen ofitti kolfuun eegale. Amala koo keessatti ijoollee durbaatti baay'een dhiyaadha. Ijoollee durbaa baay'ee waliinis wal beekaa. Garuu guyyaa tokkoofillee ijoollee durbaatti jalalaaf jecha gonkumaa'uu dhiyaadhee hin beeku. Ijoolleen durbaa itti dhiyaachaa ture akka hiriyyummaa, akka obboleessaa fi obboleettii malee akka durba kamiiniyyuu jaalalaaf
hawwii tasumas hin beeku. Ijoolleen durbaa waliin baay'een taphadha. Nan haasa'a ijoollee durbaa amala koo na jaalatu. Haaluma kanaan sekoondeen daqiiqaan sa'aatiin guyyaatti jijjiiramee torbee tokko darbe. Guyyaan isaa wixata ture. Anis akkuma amala kootii barruulee koo harkatti akkasumas iskiriiptoo koo yookaan qalama koo boorsaa surree koo keessa suuqadheen gara mana barumsaatti imalaan ture. Mucaan durbaa akkuma koo barruulee harkatti qabattee mana barumsaa deemaa jirtu fageenya irratti of fuulduratti arge. Anis kophaa koo dabbaramaa yookaan nuffaa deemuu irraa ishee wajjin duuka deemuu qaba jedheen ariitiin deemeen isheen qaqqabuu yaale. Yeroo isheen qaqqabu garuu mucaa yeroo darbee barruulee koo walitti qabdee naaf laatteedha. Obboleetti akkamati jedheen harka koo itti diriirsee harka koo qabdee nagaadha ati akkam naan jette. Anis nagaa koodha jedheen isa yeroo lafatti kufee yaadatte fakkaata akka seequu wayii taate. Anis walaa barruu firoomsaan jedhama jedheen. Ati hoo eenyu jedhamta jedheen gaafadhe. Urjii naan jedhan jette. Anis deebisee akka qoosaatti siidha kan halkan nuuf ifu ittiin jedhe. Akka seequu taatee itti fuufeen garuu yeroo hundumaa halkan hin iftu guyyaa tokko tokko ni dhabamta amala kee kana sirreessii ittiin jedhe. Isheenis seequu ishee itti fuuftee deemsa mana barumsaa fine. Kabajamtoota hordoftoota koo waan dhumatee miti itti fuufaa hamma xumuraa viidicha kanaatti na daawwadhaan affeerraa kootii kutaa kutaatti seenaa namoota kan qabadhee kan isiniif dhufu an Sultaan Loleeti.